Yeroo soomanni seene shamarran keenya kan gartee biyya arabaa jiran yookaan immoo achi dalagan baay'ee hojiin itti baay'atu jechuudha. Kaardii birree 15 sigoona jira. Xiyyoota ni gartee tan Beirut gartee dalagaa jirtu. Ashama harka foonii hordoftoota yaasuu birraa hundi keessa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isin biraa jiraatu dhufnee jirraa baga jiraatanii rabbi nagaa isinitti haa ta'u. Asumaan gartee namoonni gartee soomana qabdanii jirtanii fi kan soomana hin qabne hundi keessanuu rabbi nagaa isinitti haa ta'u. Namoonni hedduun soomanni biyya akkamii maal jedhanii gaafatan jechuudha. Garaagarummaan gartee soomana biyya keenyaatii fi soomana gartee biyya arabaa akkasuma gartee awurooppaadha. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf soomana gartee biyya arabaa fudhanne biyyoonni arabaa 95% amantii islaamaa waan hordofne jecha guutumatti mootummaanis seera gartee ni jiraachuu yeroo gartee soomannis dhufe seera ni jiraachuu. Fakkeenyaaf bakka hojiitti yoo ta'u mana barumsaatti haa ta'u ni jijjiira seera gartee duraan jiru jechuudha. Jijjiiree maal godha fakkeenyaaf yoo gartee mana barumsaa sa'aatii ganama sa'aatii 2tti yookaan immoo sa'aatii akkatti galmute yeroo soomana sa'aatii 4-5tti galamaa jechuudha. Iddoo hojiillee akkasuma. Kanaaf soomanni gartee biyya arabaatti xiqqishoonii laaffata jechuun akka biyya keenya kanatti hin jabaatu. Biyya keenya yoo fudhanne fakkeenyaaf Afrikaa fi Awurooppaa haa ta'u akkasuma Ameerikaallee haa ta'u yoo fudhanne yeroo soomanni baatii Ramadaanaa yoo galelle hin jijjiiramu. Iskeejuwaalli gartee akkuma duraan jirutti itti fufaa kan gartee hojii duraan sa'aat akkatti ganama galus akkasumas sa'aat akkatti galaa kan sa'a 2 galus sa'a 2 galaa mana barumsa hundinuu hin jijjiiramu. Ganjuu akkuma duraan itti jirutti itti fufu. Kanaaf nu bira xiqqishoon ulfaataa jechuudha. Nu bira maaliif ati asii soomtaa kan asii nyaata yerootan kiyya gartee kan wajjin jirru kan wajjin gartee hojjennu kan wajjin gartee bakkee oolu hundinuu gareen nyaata kana fakkaataa jechuudha. Soomana biyya keenya jalqaba gaafa soomani seenu an akka nam tokkotti sodaadhin ture jechuudha. Namni gariin asiin rasuulli malu garuu ammaan tana wal barree jira baay'ee namatti tola soomanni dhugatti rabbiin ol gaarii jira soomanni namni gartee osoo gartee sodaate nama ta'e kan taane sodaa rabbiiti soomanni kan rabbiiti jechuudha. Haalli gartee biyya keenya jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni keenya akka biyya arabaatti gartee waan dila san gartee waan nyaatollee hin qabu. Waan xiqqoo gartee harkate sanuma gartee rabbiin baraa keessa kaafee rabbi filannee haa ga'u jee quufee ka'a jechuudha. Kanaaf galatooma namoonni gartee soomanni biyya akkamii jettee gaafatan gartee gaaffii isin deebisan fakkaata. Yeroo soomanni seene shamarran keenya kan gartee biyya arabaa jiran yookaan immoo achi dalagan baay'ee hojiin itti baay'atu jechuudha. Rabbi isin gargaaru jabaadhaadha. Maal isin wandare jabaadhaa rabbi isin gargaaru isin nyaatallee sirnyaadhaadha akka gartee hojii arabaa jala osoo fiidanii gartee keessi keessan gartee hin midhamne ifillee hin dagatinaadha ifis hin raaffatinaadha nyaatallee sirnyaadhaadha. Rabbi isin wajjin haa jiraatu. Asumaan gartee arraan tana namoota tokko dawalee fi gaaffiin gaafadhaa yoo gartee gaaffisan kan deebisan ta'e kaardii birrii 10 guutaa fi asumaan hanga dhumatti wajjin tura. የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ሄሎ السلام عليكم يا دكتور فتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممي حياك الله شيخ كيف حالكم؟ حياك الله ممي يا حبيبي. معك ياسين يا دكتور فتي. ما شاء الله ياسين يا ياسين. حياك الله. أنا وينك يا حبيبي يا ياسين أستاذ ياسين؟ أنا موجود يا أستاذ أنا موجود هنا في الديس. ما شاء الله اتصل عليك من ذاك تمسحت كل ما بي اليوم كان انا الحين هذا السلك الجديد باسمك ما بي عليه. اوكي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. الان انا يسوي ياسين. رمضان كريم يا استاذ. بارك الله فيكم ولنا ولكم ولجميع المسلمين عامه ولكم كافه يا حبيبي. حياك الله حياك الله. كيف رمضان عندكم؟ والله جميل جدا. الحمد لله ان شاء الله خير. حياك الله ان شاء الله. هيا شكرا يا استاذ. بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا استاذ. إنك كنت دكتور قد ربيتا ريك هاردي بريك اللي كم تيجي في مقطعين شيء منك أبي بيتا سني في الديسة دي فهم جايز. الو أكمل نجامي رمضان كريم سنة جنة جرا سومني باي يعرف ده باي بريدا اسم بركة مي سومني مي نبرة لي باي بريدا مي soomana keessatti shamarran irraa gartee soomana balleessaa yookaan immoo soomana cabsaame gaaffii tokko deebistee yookaan immoo lamaanuu timte kaardii birrii 10 siif gunna. Utuu soomaa jiranuu gidduudhaan jechuudha miti kan jaamsachuudha. Osoo soomaa jiranii. Akkuma beekutti ani akka yaada kooti kaagaa deebii sirriidha jedhee murteessuu baadhu. Laguutti beekan dubartiin tokko otoo sooma keessa jirtu gidduudhaan laguu yoo itti dhufe kun sooma jalaa jaba. Okay galatoomi kaardii birrii 10 siif gunna moo siif hin gunnu mantana? Akkuma isinitti ture. Bakka ishee siif argana iyyee galatoomi. Iyyee nagaa. Ishee ulfaadho. Okay kaardii birrii 10 harkatti jirti. Aloo Ramadan Kareem sin jenna jira. Sagaleen kee maali? Sagaleen kee gabbuwaadha maali? Ramadan. Hangana baay'ee silaafisee moo? Gaaffii qopheessina jirra. Kan Ramadaanaa jechuudha. Jalqaba Ramadan Kareem sin jenna jirra. Taasine gaaffii nuti si gaafannu nuuf deebiste
kaardii birrii kudhanii siif goonna. Kaardii ishee kaardii meeqa siif goonna mee? Ishee kaardii birrii kudha shanii siif goonna yee. Kudha shanii siif goonna. Gaafiin fakkeenyaaf wanta gartee soomana shamarran gartee yeroo soomana jiran soomana dura balleessa yookaan immoo jalaa cabsa gaafii takka yookaan lama nuuf deebisime. Wanti dubartii nama jalaa cabsu tokko jedhee kan yaadu tokko immoo saala guutii saala guutii tokko bultu gaafa nyaata hojjetan fa'a yookaan sorbaa dalaguun naannoo jiraan galgal. Gaafa dogongoranii fa'a. Shorbaa qaama sanfaa jechuudha. Okay. Kanaafuu sirriitti nuuf deebisee jirta. Tola galatoomii kaardii siif ergina tola iyyee. የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ረመዳን ከሪም ያ ኡስታዝ። ረመዳን ከሪም አለይኩም። akkam nagaami alhamdulillah mee waan ramadaana nama jalaa balleessa yookaan immoo cabsu lama nu deebisi yoo gartee sirriitti deebiste kaardii birrii kudhanii siif goonna. Dhalatti daamuudha. Lammaffaa bishaan isirraa fiduudha. Sadaffaa nyaataa fi dhugaatii. Wanni gurguddaa kana wanni hin jiru waan kana jala jiraatti malee wanni gurguddoon san rabbiin quraana keessatti akkas jeetu akkana jeetu jechuudha. Walaati baasiruun wabtahu maa kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ان كان فتيتو نعطاه لغاتي فيه قالت دامو نعطاه لغاتي قالت دامو تكاهو بخايف بشان الرافدو تولا galatoomii sirriitti nuuf deebisee jirta kaardii birrii 15 sigoona jirra jazakallah khair hayya assalamu alaykum gaafii baay'ee bareedaadha galatooma ulfaadhaadha baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna sa'aatiin deemee jira sa'aa nama dawwalaa jirtu gartee sa'aa gartee namni faxaraaf yookaan immoo biisiidha jechuudha shamarranis biisiidha kanaaf yeroo bira gartee bal'inaan sagantaa kanarratti bal'inaan gartee isiniif qabadhatan dhufa rabbi sina eeguu jabaadhaan isin jaa inni bira dhumarratti mucayyoo teenya gartee tan beeruut gartee dalagaa jirtu obboleettii teenya tan beeruut yeroo darbe gartee namitti madaamii isii wajjin gartee haasaa ture birri duraan 500 kara biyyaa argiteef jirti asumaan isinitti muudhaaf fedhe irra deebinee gartee ramadaan kariim isin jetin jira baay'een isin jaladha nagaan naaf tura.